Hi guys, akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota sabaaf haaraa viidiyoo haaraa walitti deebi'ee jira. Viidiyoo haaraa keessatti telegiraamii kan sanarratti yeroo ammaan tana aayidrooppiiwwan hedduutu dalagamaa jira. San keessaa aayidrooppiin nama isin tajaajiltu kun amma hojjettanii amma jalaa baafachuu kan dandeessan. Oh my god! Gara toon ispeesii fi gara toon kipparii kan sanarratti amma hojjettanii amma tookinii keessan gara toon ispeesii fi toon kipparii kan sanarra akka jalaa baafachuu dandeessanii fi akkasumas guyyaa inni gara itti qarshiitti isinii jijjiiramuu fi akkaataa itti gara qarshii jijjiirrattanis hundeessitu waliin ilaalla. Dhiyeenya kana adda turree jira viidiyoo isin maxxansuun turre waanuma hin dhaqqabinii fi biizii waan ta'eef xiqqishoo kana booda walitti deebi'ee jira. Kanaafuu namoonni chaanaala kanaaf saarii taatan sabskiraayib gochuudhaan akkasumas viidiyoo bira akka namoota hedduu bira geessuuf laayik sheer hiriyoota akkasanii gochuun dagatinaa isiniin jecha aayidrooppiin irraa kun aayidrooppii bareedaadha. Anuu fi kootitar shanaaf irraa baafadhee kan jiru jechuudha. Nama torba qofatti affeeruudhaan tookinii isin kanaa yeroo nama torba affeertan tookinii keessan gara toon ispeesii yookaan toon kipparii keessanii akka jalaa dabarfachuu dandeessanidha jechuudha. Aayidrooppii bareedaadha akkaataa itti fayyadama isaatiif isinitti agarsiisa. Laayikii gochuudhaan hanga viidiyoo kanaan hojii turan affeerraa fayyaan isin ijaa isteeppii itti aan hordofaa. Aayidrooppicha argachuufis telegiraamii keessan irra seenuudhaan iddoo sarchii kanarratti sabaaftee jechuudhaan sarchiin gootu jechuudha. Ergasii chaanaala duroo irratti isin dhufu kana irra tokkotti ergasii join kajoo kana tokkochuun dagatinaadha. Odeeffannoo dhimma kiriptootii fi wantoota tokko siraan ergattu ergasii iddoo piin jiru kana iddoo piin ta'e kana irra tokkottu jechuudha. Ergasii haala kanaan liinkii aayidrooppicha irratti isin geessaa liinkiin aayidrooppichaa kana fakkaata liinkii kana irra ganni tokkottu jechuudha. Ergasii haala kanaan keessa isin nagaa ergasii iddoo finch coin kajoo kana irra tokkottu jechuudha. Ergasii haala kanaan keessa isin fida amma kun deeyilii riiwardii guyyaadhaa namaa kennu jechuudha. Nama guyyaadhaa eegisee seenda aktiif taate. Ergasii iddoo cheek jiru kana tokkochuudhaan ni fudhannaa jechuudha. Amma wanni isin gochuu qabdan aayidrooppii kana baafachuudhaaf akkuma argaa jirtan aayidrooppiin kun humni 12 doolaara 12 jechuudha. Aayidrooppiin kun humni takka doolaara takka jechuudha. Aayidrooppii kana baafachuudhaaf aayidrooppii kana irratti hojjechuudhaaf wanti isin gochuu qabdan iddoo invite yoo kana tokkottu ergasii liinkii iddoo invite yoo kana tokkochuudhaan liinkii isaa iddoo invite yoo kana tokkochuun liinkii isaa koopii ni godhattu jechuudha. Ergasii hiriyootan keessan nama torbaaf liinkii tana dirqama namni torba isinii seenuu qaba jechuudha. Aayidrooppii kana jalaa baafachuudhaaf erga namni torba isinii seene booda aayidrooppii kana jalaa baafachuu ni dandeessu jechuudha. Namni tokko hoggaa isinii seene nama tokko irratti kuma takka isinii zaabaa jechuudha. Namni tokko hoggaa isinii seene nama tokko irra kuma tokko isinii zaabaa nama torba irratti kuma torba jalaa baafachuu ni dandeessu jechuudha. Isin immoo hanga dandeessan hanga hiriyoota keessaniin saniin daftanii liinkii tana fudhachuudhaan itti sheer gochuudhaan jalaa baafachuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo jalaa baafachuu barbaadan yeroo nama torbatti affeertanii jalaa baafachuu barbaadan immoo iddoo withdraw joo kana ni tuqattu jechuudha. Ergasii haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Erga amma haala kanaan isinii fidee booda ammaawuntii keessanii fi iddoo toon adireesii keessan itti guutaadhaa jaa. Amma toon adireesii keenya immoo eessa argannaa namoonni jettan toon adireesii keessan argachuudhaaf keessaanii baatu. Toon kipparii keessan seentu jechuudha. Toon kipparii appilikeeshina toon kipparii buuftanii banachuu qabdu. Kanaas viidiyoo irratti isin hojjedha jechuudha. Toon kipparii keessan keessa erga haala kanaan seentanii booda iddoo resiivdii yoo kana ni tokkottu jechuudha. Ergasii iddoo koopii yoo kana koopii ni godhattu. Ergasii keessaa boodaan gara aayidrooppichaa ni deebitu jechuudha. Gara telegiraama keessanii ergasii iddoo toon adirees yoo kana irratti peest ni godhattu jechuudha. Erga haala kanaan peest godhattanii booda withdraw finch yoo kana tokkottu jechuudha. Amma withdraw gootanii jirtanii jechuudha. Gisee haala kanaan godhatan booda iddoo withdraw jookaa tuutan booda process godhee zaa muraasa gazaa lamaaf sadii booda karaa toon kipparii keessanii isinii dabarsaa jechuudha. Akkasumas toon ispeesii keessan jira illee adireesii keessan koopii gochuudhaan asirra peest gochuudhaan withdraw godhachuu ni dandeessu jechuudha. Garuu immoo kana withdraw jalaa godhachuudhaaf kana jalaa baafachuudhaaf nama torba dirqamatti affeeruu qabdu jechuudha. Nama torba ergatti affeertanii booda gara toon ispeesiitii fi toon kipparii keessanirra withdraw jalaa godhachuu ni dandeessu jechuudha. Aayidrooppiin kun aayidrooppii bareedaadha. Ammuma liinkii xiyya kanaan seenuudhaan anis akka irraa fayyadamuu danda'u akka isinis irraa fayyadamuu dandeessan sabaaftee jechuudha. Liinkii xiyya kanaan seenuudhaan anis
irraan fayyadamaa isinis irraa fayyadamaa ta'uu ni dandeessu jechuudha. Airdrooppii kana immoo erga Toonkiparii fi Toonspees akkasirra dabarfatanii booda gara qarshiitti jijjiirrachuudhaaf guyyaa 57 ta'u guyyaa 54 ta'u 53 ta'u akka naaf jechuudha. Baatii takkaa fi guyyaa 10 wayii hafee guyyaa san booda airdrooppii kana gara qarshiitti swap godhachuu ni dandeessu jechuudha. Maaliif akkas godhee kan jettan yoo taatan immoo guyyaa hanga saniif gara telegiraamaa kana dhufee guyyaa hanga san jidduutti dalagamuu danda'a jechuudha. Guyyaa 50 waa booda innis bootiin airdrooppii kanaatis ni dhaabbata hojjechuun jalqabu. San booda namninis gara jalaa baafachuun danda'u jechuudha. Karaa Toonspeesiitiif Toonkiparii jalaa baafachuun danda'u jechuudha. Dhaabbata erga dhaabbate booda gara qarshiitti jijjiiramaan isiniin jaa. Airdrooppiin kun airdrooppii bareedaadha. Ofii kootii yeroo hedduu irraa baafadheetiin jira itti fayyadamaan isiniin jaa. Hanga viidiyoo birootii walitti deebinutti nagaan naaf turaa.